harmalla achitti galee isa mucaa kana akkana godhee isii utanaaf ol laalchise dhugaa rabbi dhirsi kee maas wajjin liivii hin seenne dhirsi kee maas duukaas tiiktaakii suuraa hin poostiin goone jennaanini inni abbaa beeksisabaati beeksisaba guddifataan immoo ijoollee manatti guddisan liivii seenaa dirqama dhirsa kee fiduu qaba liivii irra gizee hunda jettee dhoyfataa turte ittiin tun baay'ee wallahi dhugaa rabbi dhoyfataa turte hin himanne nam tokkottuyyuu ammoo ofumaa gadi bahee kaleessa soosiin inni teettu jalatti barreesse koomantii jala barreessinaan achiin bootta himatte kaa'e waayee duutiree ani kenne irraa bu'ee wanta irratti bu'ee wanni irratti bu'e hunda viidiyoo nuu fidanii nu liivii fidanii isallee nu dhageessisanii akkasitti isaan irraa gadi buune gaafsan jechuudha qabsoon mallee irraa gadi buunu harmallaa achitti galee isa mucaa kana akkana godhee isii utanaaf ol laalchise dhugaa rabbi yaalee sirri walaal wanni an dhaamsi gabaabaan isinii qabu tokkoffaa boleettii na hayaat galatoomi waan kana kaasuun beeta bareeda waa qabsiisuun wanni qabsiisan takka dhugaan baatu malee naftu tokkoffaa wanni isin fudhatu dandeettan boleettiin bakka nu keessummeessite jechuudha mucaa wantu akka hikmaatti dhufte ijoollee 5 qabdi rabbiin kun quduraa isaatiin kenneef kunummaan ilaalcha garaa nama nyaatu keessi namaa gubatu qaba jechuudha gurbaan rifeensa dheerfatee dhugaa rabbii dubbatu wallahi gurbaa sanaan nama jechuun nagaase amri rabbii kanarraa subhaanallah kana dhiisee rifeensa dheeratee dhalaa haramallaa walitti qabdee kutaa keessa ana maqaa dhayeen dubbadhu amma beetanii hin dhagaawaan isaan itti jiran oromiyaa kana guutuu jaalalan beertu laal torbee tokko moo 15 tokko dura haati manaatu maal jette ijoolleen liif irratti dhiirsi kee maasi wajjin ina facha dhirsi kee maas wajjin liivii hin seenne dhirsi kee maas duukaas tiiktaakii suuraa hin poostiin goone jennaanini inni abbaa beeksisabaati beeksisaba guddifataan immoo ijoollee manatti guddisan liivii seenaa dirqama dhirsa kee fiduu qaba liivii irra gizee hunda jettee dhoyfataa turte ittiin tun baay'ee wallahi dhugaa rabbi dhoyfataa turte hin himanne nam tokkottuyyuu ammoo ofumaa gadi bahee kaleessa soosiin inni teettu jalatti barreesse koomantii jala barreessinaan achiin bootta himatte kaa'e waayee duutiree kana ammoo duula haati faaxee waayee dhiira kaayiroo jennaan akkamitti haati faaxee akkana jetti jedhee achirraa jagadi bobaase haywaanni wallahi nama kanaan dhiira kaayiroo jetti moo akka waan leelliftuu moo akkamitti haati faaxee haati faaxee lakka akkana jette hay dhiira kaayiroo jette hay dhiira kaayiroo jette koomantii jalatti barreessite koomantii aslii jalatti gadi ilaalee san argee raawwate maal jetti haati faaxeen waan isin jettu aslii maa akkana jetti ima beeyti waa hundaa jedhaan ilaalchi isii qeeqa gurbarra kaafte moo isii ijoollee hojii rakkatu jirtu tan kaafte addaan baasika qeeqa gurbarratti qeeqa kaafte sirrii jirti qeeqa gurbarra yoo kaafte sirrii jirti amma asa gabaabaa jirtu sirriidha yoo isarratti kaafte boruma ganama gafuudhaan rakkoon qabu ilaali goo ammallee wanni obboleettitee na galatoomtu tokkoffaa mucaa tuulamaa tana galatoomi ulfaadhu aganatti waa'ee isii kaasuun baay'ee tokko nu gammachiisa wanti irra hojjeta yoo jiraate tokkoffaa dammaqiinsaan ijoolleen tuulamaa ol waamani dalagaa godhatanii waan kana hanga furmaanni eenyu dube jira dhalaa kamtuu isatti waa hiloomee ilmaan isaa arfantanaa fi imca'oo nagaatiin daa'imman tana warra rabbiin kennin addaan diigu wannummaan hafeeyyuu hin jiru namni beektaa ka adda ijoollee takka lama takka qabu rakkoon qabu addaan bahee xiqqoo wayyaa qaba kana maatii guutuu jechuu ijoollee akkana jirtu tanniin jechuudha ummanni ija nagaatiin kalaalu dhalammaan jala dhokattee isiif isa addaan darbite akka inni rifeensa dheereffatee deeme fataalummaadhaaf ijoollee gatu irratti hojjete tamii harammarlaalee achi keessa jiru xiyyeeffannaa godhuun barbaachisaadha. Warroota ammallee isa wajjin deemu isa wajjin dhaabatu ka isin shakkitu kallattiidhaan dirqama dhiiga boochisanii fiduun jechuudha. Isiin ammoo ijoollee kana mee akkamitti akkasiin itti cinqabtu ilmoota akkatti faanaayyuu namni hagam cinqamuu ni beekna jechuudha. Irratti hojjetuun dirqama ta'a. Dirqama yoo jabaatan kuuttanii calqabdanii waan calqabdanii jetta saffiitaa. Dhugaa rabbi deengadda naraaramee yoon waa'ee hamaashin na hin bannaa bisiisicha deengadda naraaramee yoon dhugaa rabbi irraa daddalchee maaliif gataa kanarra haasaa karaan qabne ka uteela kam seenee nyaadha meeshaa kam bitadha uffata kam bitadha chaabiskiitii kam bitadha shaarbii kam bitadha ka jedhu kanatti galaayii bultii ofii wallaale ka inni hay dhugaa rabbi kana beeka inni kanaaf deema kana guurrata
Kanaaf furtii ofii dhaqate. Irratti hojjedhaa isin faanaa jira rakkoon qabu abshiru. Ati soddaa kiyya jedhee na kunuunsee guyyaa ja'a guutuu kun as jala jira wallaahi. Namoosisi dhaqeeti. Kun wala ganni dhaqee si moosisaa jira dhaqe namoosisi. Kushaappiin hojjedhaaf asirratti la. Asirratti. Dhugaa rabbi kushaappiin si hojjedha maayette. Amala wallolaa jirra shi akkan jaalladhu itti mi maal jechuudha adabaddo shi kunu as jirta bar kiiloomeetirii meeqa beekta yoo xiqqaate la daqiiqaa 5 manni kee asirra abbaate dhagaye manni kee daqiiqaa 5 asirra Chicagoon jiru ganni irratti nama dhiisu waan dandee itti naa miidhaa dandee akkan jaalladhu ni engadammoo soddaadha jedhee na astanaagalee ka'ee na kunuunsee ka'ee har'ammoo ganni baay'een jaalladha. Kabbaad ነው Obboleessummaan hin jiru bannaaf isheen በጣም hard ነው Ameerikaa baay'ee hardiidha obboleessummaan biyya kana hin jiru Dhugaa rabbi waayee amma haqaa dubbannu ganni yaa baay'ee bareeda wallahi si qoy keessaan suuraa si erga kaleessa iyyuu kaa'atan ooletti baay'ee bareeda Uccu wallo baay'een jaalladha beekte diizaana sanatu suuraatti hin ka'uu fi viidiyoo malee uffatanii karaarra deemuun ta'u beekta yaa viidiyoo suuraa minamini jira miti bakka sagantaa baay'ee bareeda wallaa jaalladhee jira nama lama ergee jira bara ijoollee asuma saahiba kiyya sanu anaaf ergee achiin booda ijoolleen immoo arganii uffaticha bakka ni marareeni nuuf ergu jedhanii ittimnaan guyyaa 4 keessa erganiif guyyaa 4 keessa ergeef wallaahi mucaan baay'ee bareeda yaa ni wadda asirran kaadala asirra sila naqabbanaa barsila injala dawale si malan godhe beete wen si hima nagama sagalengo dada beete baay'een jaaladha ammayyu jechuudha yaani nyaachuun jaaladha nyaachuu la ila akka bishaanin no gala amma baay'een jaaladha beeta dada isuma ammayyu jechuudha እና nyaata keessaa iyyuu dhabuun fedhu isuma amma bakka እና ijoollummaa kiyyatti eegale beekta achiin booda mucattiin tokko fira keenya xiqqoo hiriyaa keenya yeroo san hiriyaa kiyya jechuudha lamman keenya iyyuu xixiqqoo beekta dhadhaa asirra kaa'attee deemti asirra nageessa እና dhadhaa asirra kaa'attee yeroo hunda beekta dhadhaa baay'ee jaalladha beekte achiin mataa siirraa fuudheetan nyaadha ture beekta mataa siirraa kana fuudhe adiisan wallahi dhadhaa baay'ee jaalladha beekta achuma haati beekte haati daqiiqaa 5 booda bu'aa ol deebiti beekta isheen maal taatee mataa agarsiisti meerra eessa dhaqee